أما اللي ردي بيسيما ورقان كم ندبتين ورقان كم دراجة في كافر أيه تفوفي كوت لمسي كافر غافا لولا قريشي في ورا النبي محمد غافا منتي رافدي امنتي غافا مولات ربي رافدتي غافا منتي مسلم ما كان ربي رافدي جدي جلكب اني سني قريشي تي ور قريشون ركاني تراني I think سبب كرانا من وايس بيتانان امنتي مسلمه كران سيدين جلكب لولا سنجلا بقى تشوفي قد غرتو سا ودوتو سا غادي غرا كان فرتي غاري تو بيرغتي يروسان لولا سان قدوت رجدوت لمي باي لمي مليون لك من غلافه إيه سرّاد يسافر دربه جيسس إيه سرّاد بيسار دار سلام يجينا قابتي إيه سرّاد بيسار لولي قريشي في يسقدوت ريمونتو وردوتو ساتي في غوسا قريشي قدوت ريمونتو إيه سادو بيسار تاسين جد إيه سادو بيسار تا وان تندو بسراسي غافچار اما الكاميرا ستغرسيو دندبكن جو مال إيه مال الرادو بيستش مال الرادو بيستي مال وان سيمون دكا قديس عبدي كتاب الله إنجيرو ما برنجيرو جريرة برا وما نبرنجيرو جريرة نابرنجيرو دكانه كيسا جرا bakka dukkana keessa jiraannaa rabbiin dukkana keessa gara ifaattis yaa baasu waan ragaa qabdu gaafadhuu siin jedhe sanuu ammoo ati ibsaa jirta malee barsiisaa jirta malee gaafataan jirtu gaafii barsiisni garaagara atiin barsiisaa jirta isaan gaafadhami gaafii gaafatu barsiisuu waan garaagaraati ilaal gaafii gaafatu fi barsiisuu wanni jedhamu akkaataa lama dhaggeeffadhu akka namaa galuu dubbachuu qaba miti ragaadhaan as baasii barsiisu barsiisaan jiru hin gaafataara gaafa gaafadhu gaafii nama akkatti nama akka nama barsiisini gaafii gaafadhu namni gaafa kana laal wanti ati baqattee jalaan baane karaa kamiiniyyuu yoo fi keetiin dubbisnee malee warra Qureeshii fi Nabi Muhammad gidduu wanti tureera. Gaafa kana lubbuu namoota baay'ee miliyoota lakkaaman galaafateera. Gaafa kana nama nafsi gadaayii nama lubbuu namaa ajjeesse nama dhiiga namaa baay'ee dhangalaasa. Nabi jennee akkamitti hordofuu dandeenya? Ganaa hordofee jannata galuu miti. Gaafii tokkochis gaafadhu. Ilaa waan siin jedhe gaafii gaafadhu hin barsiisini yoos hin rakkattaa. Gaafii gaafadhuu siin jedhe gaafii gaafataan jirtuun barsiisaa jirta malee yoo ragaa qabaatte ragaadhaan haasa'u yeroo ragaa hin qabne immoo gaafii na gaafadhu siin jedha arami gaafii si na gaafadhu hin barsiisini gaafii akka itti gaafii gaafatan hin beektan akka itti deebii deebisan hin beektan akkam isin goonaa. Nutu akka gaafii gaafatanitti wallaalle yookiin immoo akka deebii deebisanitti wallaalle osoo hin taane tokkoffaa isin hamma isin ofii keessan akka beektotaatti fudhattu waan ta'eef. Hamma dandame nama kafar gochuu yaaltani. Isa lammaffaa immoo sammuutti nama hubattanii qabdani. Ofii keessanii kan ta'e kanatu ajettan malee. Dhugaa lafa jiru fudhachuuf osoo hin taane keessa dhugaa akka dhugaatti fudhachuuf osoo hin taane akka hin beeku ta'uu qabaadha. Yookiis immoo macaafa gulaaluu yookiis immoo hojii rabbi gulaaluu barbaadu. Takka waan ragaa hin qabne Nabi Muhammad irratti haasofta alayhi salaatu wassalaam. Yoo takka ammoo nu arrabsita. Maal akkamsi godhan? Mee waa si gaafadha. Nabi Muhammadin fi Quraishota gidduutti lubbuun baay'een darbeera jette miti. Eessarraa dubbiste siiniin jedhu iyyume. Mee jalqabni isaa akkami? Nabi Muhammadtu dhaqanii nama nagaa jiru ajjeesan moo isaantu Nabi Muhammadiin lolee biyyarraa baasee ari'atee itti deeme mee akkamitti dubbiste maal dubbiste mee? Akkitti dubbise. Jalqaba Nabi Muhammad ergaa kana godatti galee fudhate. Goda galee kadhachaa ture goda galee rabbi naggeeffate qofa deebisi mee waan si gaafadhe deebisi Nabi Muhammadtu dhaggeeffadhu Nabi Muhammadtu ummataan lole moo ummatatu Nabi Muhammadiin lole ka'umsi jalqabaa isaantu isa lole thank you bakka allaqe deebisteetiin jirta waan argeeffatan Oto koi yeroo takka isaantu isaanii waan kun qabu jalqaba isaantu isaanii lole kuni ka'umsa jalqabaati lolli kun waan guyyaa tokko guyyaa lama dhaabate miti. Abdi yeroo takka Alaikum salaam ustaaz.
Yoo nama waan beekne waan beeku qofarraa haasa'u ragaadha yoo haasee haasofsiisin yoo ragaadha naasumne ammoo jala saayitti naasa dhaggeeffatu. Boobajii kuwaatilleen waan ragaa qabdu qofa waan dubbiste qofarraa haasawi. Laala wajjin haasawaati ani haasawaatiin oole yoo waan ragaa qabdu waan dubbistee jirtu qofarraa haasawi waan dubbistee harkaa qabdu qofarraa. Cinaa ammoo tilmaama yoo haasawtu taate dhaggeeffachuu si barbaachisa. Namni waan dubbisin namni waan baratiin dhaggeeffachuu qaba malee barachuudhaafi waa dubbachuun isaaf barbaachisu waan ta'eef. Kanaaf warra dubbistee jirtu qofarraa waan beektu qofarraa haasawi, okay? Akka waan dubbisuu malee akka haasaa jirre isin hundaafuu atillee beektan isin beeka. Kitaaba kam harkaa qabdame? Kitaaba kam harkaa qabda? Kitaabni ati irraa dubbitaa jirtu. Amma kitaaba harkaa qabu hin qabu. Dubbiin koo kun toba moo dhugaadha? Maal natti haasa'u jirtare? Dubbii amma kitaaba harkaan qabu. Kitaaba kam dubbistee jirta? Kitaaba dubbistee beektu. Abbaa caalee mee muti godhadha. Kitaabni dubbistee beektu kaminni? Quraan afaan Oromoo irraa dubbiseera. Quraan afaan Oromoo irraa waan lola Nabi Muhammad dubbata? Quraan afaan Oromoo? In dubbatee. Eessarra dubbatamee bakka isaa naa kenni. I think referensi isaa si kennuudhaaf irra deebi'ee dubbisuu na gaafata. Garuu iddoo isaa sun qabatee. Deemi dubbisii irra deebi'ee dubbisii kottu kamaal godhu haasoftare. Waan hin beekne naase waan beektu qofa waan dubbistee beektu qofa haasa'e malee waan hin beekne Quraan waan lola Nabi Muhammad haasaa Quraan naguma qabdaa. Anatu waan dubbateen jirre hasaarra sun taane waan dubbisne hasaarra sun taane. Amma irra deebi'ee dubbisuu na barbaachisa hin jenne irra deebi'ee dubbisiiti kottu. Dhiisuuf irraa. Irra deebiitii dubbisiiti kottu yeroo deebiteetiin dubbisteetiin nu bira dhufte yeroo isa wajjin haasa'u. Akkasiif ammoo dhaggeeffadhu sin dhoowwinu dhaggeeffadhuuti haasa'e. Dhaggeeffadhuuti baradhu malee akkasiif. Okay. Akkasitti dhaggeeffadhu. Akkasiif yoo ammoo kiristaanummaarraa waan beektu yoo qabatte kiristaanummaarraa yoo waa beekte irraa haasawi. Segaltee irraa haasawi. Kiristaanummaarraa yoo waa beekte irraa haasawi. Okay? Akkasi. Ayyee gaafii biraa qabda waan beektu yoo qabatte gaafii gaafadhu kunoo. Tole gaafii ammas nan gaafadhu namni hojiidhaan jannata galamoo Rabbitu karaa biraatiin jannata gala gaafa jedhu kanas yoon dubbifne naan jechuudha baattani I think namni karaa amantii keessaniitiin Quraan irra kan jiru namni karaa lamaan akka jannata galuudha. Inni tokko immoo hojii fiitii akka jannata galu barraa'eera. Inni lammaffaan immoo namni gaafa ergamaan Gaabreelitti ergamee erganni dhalateeti gaafa guyyaa 40 dhaqee mallatteessee ergasii booda immoo nama gaafsanii kan jinnataa ta'ee mallattaa'eef gaafsa irraa kaasee hojii dalagaa jinnataa. Akkam godhatasaa nama kan jinnataa. Nagoma qabdaa nagaan kee mataan kan keessa jira. Narra suufiyaa malee. Ani nagoma qabaachuu kan keedhaa shakkee maaliif siin jennaani waan irraa si dhoowwuun ammallee itti deebite mee Quraan irraa baasimee bakka akkas jedhu mee lamaan isaatu baasimee waan dubbate kana. Oi, isin jirachuudhaafi. Nayyaa taa. Nagaan jedhamu. Ijoollee wayii wajjin jala taa'ee dhaggeeffadhu, okay? Agasidha. Dhagaa bu'aa barattuuf jala taa'ee dhaggeeffadhu. Ayyee. Wannaan ijoollee waan beekne kan waa dubbistanii hin beekne dhaggeeffadhaa malee haasa'uudhaaf waliin seenina. Jala taa'ee dhaggeeffadhaa waan beekta yookaan ammoo amantii keessan kan ayyume irraa deebisuudhaaf tattaafadhaa. Kan Quraanaatti deebitanii achi boodaan haasa'uutin. Tole. Sabboontu jirta? Sabboontu yoo jiraatti dubbadhu. Mucaa ka jettu kana dura seenee na fakkaate. Mucaa warra shawaa heettu sun. Yookaan sabboontu ka jettu kun dubbadhu. Sabboontu dubbisaa ustaazani faamiliidha. Ati islaamummaa muslima taate jirta isaa?
Sabboontuudhaani ustaas keenya na dide gastii gosa intini tiktokiin konni sun na dide gastii na galchuu dide na dabeera. Okay, aywa sabboontu dhaati yoda. Sabboontu ma beeku nusanii lakka. Okay, ayye. Sabboontu Ayye dhaati sabboontu tiktokiin dubbadhu na dide. taa dhaabbattu suni. Amma ishiin banattutti gaafii tokko isiniin gaafadha yoo ishiin hin turti ta'e. Okay, gaafa dura rakkoon qabduuti. Tolis. Akka amantaa islaamummaatti dubartoonni gaafa salaata salaatanii wayyaan isaan uffatan yookiis immoo ijaaba uffatanii yeroo salaatanii wayyaan isaan uffatan sun yookiin ijaabni suni haga miilla isaanii dhoksutti ta'uu qaba miti. Aywa. Fakkeenyaaf dubartiin tokko yeroo salaata salaattu surree uffattee too jirtu garuu ijaaba salaataa sana yeroo salaata salaatuuf jetteetti ijaaba uffattee gateetti ishiin kuniif mataan ishiin kun garuu ijaabni sun dhokseera. Gajjallaadhaan immoo qullaashii otoo hin taane garuu surree uffattee jirti. Surree uffattee too jirtu akkasittiin surreedhaan yoo mul'ate salaanni ishii sun irraa qeebalama. Surree babal'aa yoo taate yoo mana keessa taate surree baltee surree babal'aa baate laakiin namu surree babal'aa yoo taate kan miila isii laallee gadi dhoksu yoo taate rakkoodhaa miti. Laakiin surree qaqalloo amma biyya keenyatti dubartiin godhattee deemtu yookaan ammoo dubartiin wannaa jalaan godhatu siin jechuudha. Uffata jalaan godhatan yoo taate ammoo suni waa sattaratti hin jedhamtu takkasidhaa suni sattaratti hin jedhamtu. Miilli illee mul'annaan ka akkasidhaa sun salaata nama jaalaa balleessa. Akkasanis salaatuudhaan qabdu. Okay. Surree babal'aa tokko jira beektee surree babal'aa yoo uffatteetiin jette ka akka qamiisaa jiru tokko hin jira miti isaa babal'aa lafa guutu tokko jechuudha. Mana keessa yoo taate mana keessatti waan akkasitti yoo salaatti rakkoodhaa miti. Laakinnahu dubartiin uffanni isiin uffatu qabdu yeroo salaataadha uffata qophaa'aa jira. Rakasalleedha waan guddaadhaa miti. Rakasa uffata qophaa'atu jira uffanni salaataadhaa jiraate. Waan nama rakkisuudhaa miti kan uffattee salaatuu qabdi. Miilli ammoo mul'atuun hin barbaachisu. Miilli mul'annaan salaanni keessa isin jalaa baddiyaa jara keenya. Harki keessa mul'annaan akkasumallee wanna jennaan. Dhiirrilleen akkasuma bakka sattaratu qaba. Dhiirrilleen bakka sattaratu qaba. Awuraan namaa mul'annaan namni gariin salaata kana lashima itti fakkaata. Dhiirrilleen ammoo surree nama qaqqabdu takka tafa kanarra gad buutu takka godhatee yoo kasaraatu taate. Salaanni isaadha jalaa baddi. Awuraan keessa mul'annaan salaanni isin jalaa baddi. Salaanni maqbuulaa miti. Shartiin salaanni ittiin qeebalamtu satrii awuraati. Awuraa sattarachuudha. Bakka rabbiin akka sattara nu ajaje bakka Nabi Muhammad alayhi salaam bakki kun akkanaadha jedhanii dubbatan. Bakka san sattarachuu qabdanii jechuudha. Dhiirri illee of eeggadha dubartiin illee of eeggadha bakka kanatti. Sinigaltee dhiirri gariin illeen surree godhateetumaan erga sani duubni isaa kun osoo mul'atu jidduu handhuuraatiif jidduu jilbaadhaa kun osoo mul'atu yoo salaate salaanni isaadha qeebalamtuudhaa miti. Ammas ceekuu duwwaalleen salaatina. Ceekuu keessan irratti waa godhaati osoo ceekuu keessan osoo dhoksin hin salaatina. Dubartiin ammoo qaamni isii fuulaa fi harka irraa kan hafe fuulaa fi shanacha irraa kan hafe jechuudha. Man'ee irraa kan haga jiru isa kanarraa kan hafe guutuun isaatu awuraadha dubartiin mul'isuun qabdu salaata keessa. Fuuldura rabbiiti kan nuti dhaabbachaa jirru waan ta'eef yeroo fuuldura rabbii dhaabbannu akkuma arginetti lafaa kaaneetumaan salaatuun barbaachisu. Keessummummaadha rabbitti namni mootummaa afoofuu dhaabbachuudhaaf suufa uffatee wantoota garaagaraa godheetiin fuuldura rabbiidhaa dhaabbata. Rabbiin fuuldura dhaabbachuudhaaf ammoo nuti rabbiif sagaduudhaaf ammoo babbadeechifannee ammas ammoo akkaataa rabbiin nuun jedhe sanii uffanneetiin dhaabbachuudhaa qabna. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hogguu dubbatu خذوا زينتكم يا إلمان آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد جرى يرو صلاة هندما برتي زينة كيسان بريدوما كيسان قبطا جريتين دبتا جيشو كان أفو فتا كيسان فلتا دبلتا نما سمو يرو صلاة ومارغتان صلاتنا چيكو كيسان نكفدا
dubartiin illee bifa saniin haa salaattu jechuudhaaf achumaanuu dhaamsa dabarsuuf jedhee. Okay. Baay'ee ustaazaa ta'u ani yeroo baay'ee madaamiin koo yeroo salaatu nan ilaala. Yoo akka hanga kana duraa islaama ta'uu baadheeyyuu surrii qaqallaa uffatti gubbaarratti garuu uffata salaataa ni uffatti. Yani mataa ishii kanatti marattee surrii ishii mul'ata. Gateetti ishiitii gadi akka jirutti mul'ata. Yeroo gadi jettee salaattu fa'a. Yeroo jilbeenfattu fa'a. Yani qullaa ishiidha jechuudha. Hin danda'ama waan jedhamu gaafii natti humnaan isin gaafadhee haa ta'u deebii argadheedha. Madaamii jechuun araba jechuun bar hunda waa beeka jechuudha miti. Arabni akkuma Oromooti maal wallaalaan jirti gabareedha gabaree qulqulluutu mana gabareedhaa hojjechuu jirtanii akkasumas bara mana warra waa beekuudhaati miti. Araba taatee fi bara beekumsa qabaachuu waan garagaraati. Araba jechuun akkuma nama kaawwanidha akkuma kan keeti. Ati illee barachuu jirte isin illee barachuu qabdi. Mana gabaree hojjechuu jirtan malee nama waa barateeti miti. Akkasituuf baraasi namni gariin araba fakkeenyaaf amma arabni aadaa isaaniitti wannaati kiimamaa tokko uffataniitiin olii gaffanna jedhaniimi. Sheekonni sirbitii jedha namni fayyaalessi. Sheekota sirba kun oila kun musliimoonni sheekota sirbaa jedha. Sheekota miti aadaadha akka aadaatti uffatanii akka aadaatti wanna jedhan malee kuni gabaree qulqulluudha manni isin hojjettan okay. Nama waa beekan jechuudha miti araba ta'aniif waa beekan jechuudha islaamummaa waa hubatan jechuudha miti. Okay akkasitti qaba tole. Wallaaltuudha akkasidhaa suni barsiisuu ni barbaachisa. Ayyee okay galatoomatti fufa. Akkasisu wallaaltuudha rabbiin isii wanna ajaruuti. Atuyyuutti. Hin danda'ama waan jedhu shakkeeni malee too akkasitti adda baafadheera ta'e itti anima ture kana dura. Ayyee. Itti miti wanna godhiini. Jarri hin beekani wallaala tokko akkasisaan godha. Xaayyeef tama. Ayyee gaaffiin qaba. Ayyee maalidha amantaan kee? Amantaan kiyya Pirootestaantiidha. Okay itti fufi gaaffii kan kee. Ayyee gaaffiin koo Qur'aanni eessaa dhufeedha? Qur'aanni jecha nuti jechuun keetumoo eessaa dhufee? Eessaa dhufe? Akkamitti dhufes? Eessaa dhufee maa jettaree waan namaa miti bar Qur'aan jecha Rabbitu subhaanahu wa ta'ala jecha Rabbiiti. Jecha Rabbii gaafa jedhamu akkam? Jecha uumaaf samiif dachiidha. Maarree akkamiin bu'e? Rabbitu malaayikaa isaa ergeetiin malaayikaa isaatiin makaraa malaayikaatiin dhufee Nabi Muhammaditti kenname. Okay barreeffamee moo akkam? Laa bifa barreeffamaatiin osoo hin taane qoma isaanirra qalbii isaanirra kaa'ameef jechuun Jibriil dhufeetiin Nabi Muhammadiin alayhi salaam itti dubbisaa ergasanii qoma isaanirratti rabbiin qabsiisaa fi achi boodaan wanna jedhan. Okay eenyutu barreessire Quraana kana? Nabi Muhammadtu alayhi salaam Nabi Muhammadtu yeroo isaanirratti buusan Quraanni yeroo takkaa miti kan bu'e waggaa 23 keessatti bu'ee xumurame. Yeroo adaduma bu'aatiin deemuuni kottaa barreessaa jedhanii barreessitoota isaaniidha. Barreessitoota isaanii barreessisan. Eenyutu arge yeroo bu'e? Bu'uusaa maaliin mirkaneeffattan? Bu'uusaadha maaliin mirkaneeffattanii? Ayyee. Waanuma nabiyyummaa isaanii ittiin mirkaneeffanna. Barreeffamni kun yaada namaadhaan barraa'e yoo ta'e maaliin beekta? Hagam itti amanamummaa qabda? Rabbirraa bu'uusaatiif. Laa yaada namaati miti. Yaada namaa ta'uu dhabuu waan ittiin beekuun wantoota baay'ee jira. Akkasiin jedhe nabiyyoota duraanii yoo beekte ati Nabi Muhammad illee alayhi salaam waan nabiyyoota duraanii ittiin mirkaneeffadhaa siin jedhe. Ayyee. Ati mee akka ati beektutti jechuudha. Akka ati beektutti nabiyyiin tokko nabiyyi ta'uun maaliin mirkaneeffattame? Waan san fakkaatu sii fidaani. Waan san fakkaatu sii fide Nabi Muhammad alayhi salaam waan hojjetanii jiran. Na barsiisaa jirta natti fakkaate. Akkamiin beektaati? Nabiyyiin tokko nabiyyi ta'uusaa. Ayyee siif himaa tole. Nabiyyiin tokko nabiyyi ta'uu wanni ati ittiin beektu wanni guddaan seenaa isaallee itti deebinaa tokko raajii inni hojjetuun.
Raajii hojjetu nabiyyi kamillee raajii qaba. Raajii hojjetu qaba. Waan namni indiratti hin dandeenye waan nabiyyoonni qofti danda'antu jira. Kan namni si falfala dalagullee hin dandeenye abbaan fedhe hin dandeenye jechuudha uumama kana keessatti nabiyyoonni qofti kan danda'antu jiru. Raajii hojjetan jechuudha. Raajii fakkeenya Musee fudhadhu, Nabiyyi Isaa, Yesuus kan isin jettaniin fudhadhu, isa maleellee Daawud fudhadhu, hunda isaanii yoo fudhatteetiin jette raajii hojjetan. Raajii hojjetan saniin mirkaneeffan. Nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wasalaam nabiyyoota hundarra namni akka Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam raajii hojjetee hin jiru. Namni akka Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam raajii hojjetee uummatatti agarsiisee hin jiru. Takka. Lammaffaadha ammoo nabiyyoota seenaa isaaniitiin. Seenaa isaanii osoo hin ergamin dura waan isaan dabarsan namoota gaggaarii ta'uu qabani. Erga dhufanii ammoo nama waan gaggaariitti nama ajajuudhaan. Tokkichummaa Rabbiidha mataa waa hundaati. Tokkichummaa Rabbiidha mataa waa hundaati. Isa kanaan. Kanaaf gabaabumatti fagoo joorurraa Qur'aanni sagaleetiin bu'e moo barreeffamaan bu'e? Sagaleedhaatiin bu'e. Malee barreeffamee hin buune jechuudha. Barreeffamee hin buunedha. Ragaa qabdaa kanaaf. Barreeffamee hin buune siin jechuu jira miti. Yoo barreeffamee bu'e siin jedhe ragaa qabda naan jetta. Sagaleen buusaadha ragaa qabe. Ayyee. Natti argisiisime. Ayyee. Allah. Banee sitti agarsiisa. Bismillah. إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا بسم الله الزلزال بين أعلاق الليل الشمس بلد فجر تولي سيري التلالي بسم الله مالي فأنا بفتح كجو وكم تكنا جيرمي جوجويا نعند مكان نبوف نسان زلزال قيمة يا داشي استغفر الله أنا تفسير الرب ليس أيه أكان جلان أيه سورة تربات مشنا فاعت كل جارتي إذا كبر شراف التعريفات شوف جتة الربك إنسان سوتشوسين جدًا قرآن كان انجتشود قرآن كان أرجو جرتام تسا ده قرآن كتير كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن علينا جل رجومتي إسا أنك كيستي ولدت كابو في إسا دبسون كانوا الرجال جدًا أنك كيستي ولدت كابو في سدبسون نور جراجر الرب سبحانه وتعالى يرو نتي إسا كراني كراتي ساهردو في جتشون جبريل عليه السلام يرو كراسي سيجتشون كراتي ساهردو في إرغسي إسا إبسون نور جراجر آن سيقلتي أني ساني كيسات نبي محمد عليه الصلاة والسلام كبوفا مي سنجد أما سورة لما فارتي سورة لما فات سقلتمي جا كوي إنجيل سينيتي قبازيكو أغان سيبسو بكلام سديسي كنير إرغساني أمور تاسو ولا تجدنهم أحرص الناس هي ما الجرأة نمني سببا جبريل إسا قرآن لقوم سوان سدراتي في مؤمنوت عفيس كجيل فما في قمتشوتي فإن ربي تقولني كي إرتي وانبو سيف جدان قرآن كم بوي أني إرتي كيس نبي محمد عليه الصلاة والسلام كامي مالي بفبري فما تندفني أني كيسا كان كام دبير مالي بري فما متي بري فمني كتاب هذا أني كيسا كام أوكي onni rankaamu barreeffamni kitaabni onni rankaamu kan kaamu sagaleedha dubbii akkasiitu nabi Muhammad alayhi wasallam dhufe itti fuufee Onni isaa keessatti rabbi buusuu isaatii fi ragaa maal qabdame?
Yoo onnee isaa keessatti Maal sheexanatu jette? buuse yoo ta'e yoo. Onnee isaa keessatti Sheexanatu rabbi buuse. buusuu isaatiif maaliin beektaan jedhe yoo sheexaanni buuste yooma onnee isaa keessatti. Laa sheexanaa miti. Maaliin Sheexanni kana buusuu hin mirkaneeffatti rabbi dandeessu. buusuu Sheexanni isaa? dandeettii isiitillee miti. Nan dhageeffatture? Isa kana wal qabateeti Dhageeffachaa Rabbiin jira. subhaanahu wa ta'aala dubbateetiin jira. Isa kana wal qabatee Rabbiin dubbateetiin jira. Suuraa Ash-Shu'araa keessatti baasee sii dubbisa, okay? Baaseetiin sii dubbisa ofumaa kiyya. Eeywa. Maal jedhaa? Shayxaanonni isaan yookaan Qur'aanaan hin buune. Qur'aanaan kan bu'e isaanii miti. Shayxaanotaa miti. Shayxaanonni ittiin hin buune jedhee isaaniifis hin malu isa fiduullee hin danda'anu sii jedha. Qur'aana kana fiduullee hin danda'anu waan isaanii danda'amuudhaa miti. Dhugumatti isaan isa dhaga'uu irraa fageeffamoodhaa jedha. Shayxaan waan isin itti nama ajajju beekamaadha. Nuti jalqaba Qur'aana kana dhugumatti isa dhaga'uu irraa isaan isa dhaga'uu irraa fageeffamoodhaa jedha. Qur'aana dhageeffachuu hin danda'an shayxaanonni. Amma sa'aatii kana osoo shayxaan of keessaa qabaatte osoo Qur'aanaan qara'e namni shayxaana qabu kamiyyuu Qur'aana amma ni qara'a. Yoo shayxaan of keessaa qabatte abadan dhageeffachuu hin dandeessu. Ammuma kana jechuudha. Fagoo sun deemin. Dabalataan Qur'aana ammuma kanayyuu shayxaana dhageeffachuu hin danda'u. Qur'aana namni shayxaan of keessaa qabu kamiyyuu atuyyuu amma dhageeffachuu hin dandeessu osoo shayxaan of keessaa qabaatte. Shayxaanni Qur'aana dubbachuudhaan miti. Qur'aana irraayyuu fageeffamoodha. Qur'aana dhageeffachuu irraayyuu fageeffamoodha. Isaan hin dhageenyeeyyuu wagguu boolleen dhageenye wannaallee dhageenye. Ammas dabalataan wannan siin jedhu Qur'aana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wagguu dubbatu jechuudha. Tokko tokkoon baasee sitti mul'isa. Waan barbaade sam tokko tokkoon baasee sitti mul'isa, okay? Hayyee. Suuraa Al-Baqaraadhaa ayata 168 keessatti yaa namaa jedha. Waan dachii keessa jiru ayyamamaa gaarii haala ta'een nyaadhaatii walaatatti bi'u khuxuwaati sheexaan. Tarkaanfilee sheexaanaadhaan hordofinaa jedha. Ammas ammoo suuraa makana keessatti ayata 208 keessatti yaa warra amantan jedha. Islaamummaa keessaa hunduma haala taatiin guutumatti seenaatii walaatatti bi'u khuxuwaati sheexaan. Tarkaanfilee sheexaanaan hordofinaa innahu lakum aduwwun mubiin. Inni isiniif diina ifa galaadhaa jedha. Amma sammuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa makana keessatti ayata 268 keessatti shayxaanni hiyyummatti hiyyummaa isiniif beellama waan fokkatatti isin ajajaa jedha. Waan fokkatatti isin ajajaa. Rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala araarama isa biraa ta'eef tola isaadhaa isiniif beellama. Karaa isaarraan bu'inaa jedheetiin dubbataa jechuudha. Dabalataan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala shayxaanni inna shayxaana lakum aduwwun shayxaanni isiniif diinaati fattakhiduuhu aduwwaa diina taasifadhaa jedheetiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata. Akkuma argaa jirtu kana suuraa Faaxir keessatti ayata jaarratti inna shayxaana lakum aduw shayxaan isiniif diinaa jedha. Fattakhiduuhu aduwwan diina taasifadhaa jedha. Sigaltee shayxaanni isiniif diinaati diina taasifadhaa diinatti lokkaa jedha. Okay? Gaaffiin koo isiniif hin galle sirriitti natti fakkaata. Amma dubbii dheeressuun gaarummaa hin qabu yoo gaggabaabsinee nama biraatti dabarsan akkasiin jedhe kitaabni shayxaani buuse yaa goobal shayxaanni wagguu kitaaba buusu na dhageeffadhume waan siin jedhe deebii kiyya nu banne sirriitti. Shayxaanni osoo shayxaanatu Nabi Muhammad osoo fidee akkam ta'a jedhee kati dubbatu shayxaanni waan Qur'aan dandeessu miti takka lammaffaadha ammoo osoo shayxaanni buuse maaliif shayxaanni isiniif diina jedhee Qur'aan lallaba. Karaa shayxaanaa irra hin bu'inaa shayxaanni fokkataadha ibidda jahannami isin naquudhaaf deema. Warra isa hordofe shayxaanni ibidda jahannamitti galchaa. Innama yad'uu hizbahu liyakuunu min ashaabi sa'iir maaliif jedhe. Akkami sammuun sii fudhattes. Maal jette? Isin dogoggorsuuf jechuu danda'a. Amma gabaabumatti gaaffiin koo akkamiin na dogoggorsuuf mee yeroo takka ibsibee waan haasuutu ibsaatiin deemi. Akkamiin na dogoggorsuuf jedha naaf himi. Ifaan hima na dhaggeeffadhu. Naaf himi ayyee. Qur'aanni sagaleedhaan buufamee jette. Yeroo takka waan dubbatte naaf ibsaatiin deemi gobazii koo. Waan biraatti hin ce'ini. Isin dogoggorsuuf ka jettu sun akkamiin dogoggorsuudhaaf diina shayxaanni diina akkamiin jedha.
Qur'aan seexanni kaayyoon isaa durayyuu dogoggorsuudha sii galee karaarraa kaachisuudha. Akkamitti yaadni kan kee maal jechuudha siin jedhe gaafii si gaafadhaan. Akkam yaadni kan kee maal jechuudha? Gaarummaa hojjetee hin beeku yoomiyyuu taanaan na dhaggeeffadhu kaatti tasgabbaa'ee akkuma si dhaggeeffadhu. Seexanni gaarii hojjetee beekaa? Yaada kan kee ibsadhu yaa mucaa maal taate sana goomaami? Yaada kan kee ibsadhu waan dubbate san irratti ragaa sii kennuudha wanni irra jiru haasa'uudha malee ragaan hin dubbadhu afaaniin hin dubbadhu callisee sammuudhaan keessaa fuudhee callisee hin dubbadhu. Waan dubbate san irratti Qur'aana sagaleedhaan buufame kanaa gara jechaatti hiikee kan barreesse eenyuudhaan jedhe. Na wajjin haasa'uutti hin jirtu natti fakkaata. Na dhaga'u jartaa miti isaa? Eeyyees dhaggeeffachaan jira. Gaaffiin koo siif waan dubbate san isin dogongorsuuf ka jette san ibsiisiin jedhe dura. Waan dubbate san ibsaatiin deebi. Dafa jabaadhume. Hin dogoggorsuuf kanan jedhee amma fakkeenyaa fi sheexaanni gaarii ni hojjeta jettee yaaddaate akka keetti. Maal sheexaanni as keessatti quraana keessatti waan gaarii malee waan hamaa arguu hin dandeessu. Sheexaan quraanni tokkoffaadha rabbiin tokkicha jedhee lallabaa nabiyyootaaf kabaja kenna. Dhageeffadhume na dhageeffadhume. Nabiyyoota hunda isaanii kabaja kennaaf. Nabi Allah Muusaan alayhi salaam Yesuus Kiristoos keessin jettaniin amma sammuu Maryam keessin jettu quraana keessatti jarri kun guutuun Abrahaam kun hundi isaanii kabajamoodha. Kunumaayyuu macaafa keessatti irra baalageedha malee. Macaafa keessatti fakkeenyaaf Daawit fa'aa sagaagalummaa dalaganii, Luut sagaagalummaa dalagee, Abrahaam sagaagalummaa dalagee jedhamee barreeffamee jira. Macaafa kootii deebita taanaan si deebisuu nan danda'a rakkoon qabu. Waa'ee macaafa kootii na wajjin dubbachuu barbaadde taanaan maal si wajjin haasa'u jira ree ani bar haasa'u si wajjin haasa'u jira maaliif dallantaa akkis hin jedhe ayyib isin dogongorsuuf ka jette san isin dogongorsuuf taa ka jette san waan san ibsime jechi san ibsi. Sheexaanni nama dogoggorsu. Isa kana ibsisiin jedhee bar nan gaafatin ibsi. Ayyee sheexaanni nama dogoggorsa sababii kanaafi sheexaanni isin dogoggorsuu fi yoo achi keessatti barreesseera ta'e hoo maal gootaan siin jedhe. Akkam dogongorsuuf achi keessa barreessa. Quraanni jalqaba irraa kaasee akka xumuraa wagguu quraana jalqabnu nuti hundi keenya muslimni hundi isaa wayita qara'u. A'uudhu billahi mina sheexaani rajiim jedha rabbitu itti nu ajaje. Sheexaana darbatamaa abaaramaa irra maganfadhe rabbii yaa rabbi sheexaana irra na tiksi jennee hamtuu isaa irra yaa rabbi nu tiksi jenneetiin quraanni jalqabamu. Xumura irra jalqaba irraa akka xumuraadha. Okay, sheexaana irra quraanni yeroo qaramu yeroo hunda a'uudhu billahi mina sheexaani rajiim jedhama. Inni isa kana isin dogongorsuuf ka jette ibsime. Akkamitti dogongorsuudhaaf jecha sheexaani darbatama abaarama diina fokkataadha. Karaa ibidda jaa nama oofa jedhame quraana keessatti nama dogongorsuuf akkamii kana dubbatame. Dubbadhume. Quraanni jannatatti si galcha. Ibsi jecha jette san ibsime. Quraanni jannatatti sin galchu yoomiyyuu sababii kanaafidha kanan siin jedhe. Sheexaanatu barreesse kanan siin jedheef. Nan dhaggeeffattu isaati afaan Oromoo beektaati. Na wajjin haasa'u jirta moo wajjin haasa'u jirta yaa goobaziiko. Anamma naa kenni jennaan ragaa sii kenne. Sheexaanni ati sheexaanatu buusee ta'uun malaa jennaan lakki sheexaan hin buufne jedhee ragaa quraana irraalee sii kenne. Ammas waaqiciyyan waan lafarra jiru ilaalee sii kenne quraanni akka sheexaanni akka quraana keessa abaaramaa ta'e akka fokkataa ta'e siif kenne. Quraana macaafa quraana keessatti ammoo fakkeenyaaf mee bakka takka baasee sii dubbisa akka namoonni hundi isaa wanna jedhaniif yeroo takka mee na eegi xiqqoo siidha afaan duwwaadhaan osoo haasa'uu baatte dasna jedha afaan duwwaan akka Oromoon jettu harki duwwaanii fuula wannan jedhu jedhani harki duwwaanii maal jedhan saa harki duwwaan fuulan ibsuu jetti Oromoo dubbatu maal jedhee eeywa. Mee jecha kana haa dubbifnu erga sani ammoo akka inni jedhe kana mee minaalbaata ta'aa waan jedhee inni dubbate kana mee illaallaati. Okay. Fakkeenyaaf suuraa Jaafaa argu jirta 82 irraa. Suuraa Jaafaa 82 irraa. Isaan nan amananii imaana isaanii shirkiidhaan hin makin jedha. Shirkiidhaan jechuun rabbiin biratti waan biraadhaan hin waaqessin jechuudha. Isaaniif tasgabbiitu jira isaanis qajeelfamoodha jedhee. Isheen kunii jedha. Isheen kun dubbiin guddoon tuni ragaa keenya Ibraahimiif ummata isaa irratti kenninee jirra. Si galtee Ibraahimiif ummata isaa irratti kennineerra. Jedhee nama feene sadarkaawwan keessatti ol fuunaa dhugumatti. Ishaaqii fi Yaaqoobiin isaaf kennine hundaa huni qajeelchinee jedha.
Isaaqinillee Yaaqoobillee Abrahaamillee ni qajeelchine jechuudha. Erga sani hoo sana duraas nuu hin qajeelchine jirraa jedhe nuu kan jedhametti yaamamu. Achi boodaanoo sanyii isaa irraas Daawud, Suleymaan, Ayyoob, Yoosef, Muusaa, Haaruun hin qajeelchine jirraa jedha. Sanyii eenyurra sanyii Abrahaamirraa. Jarri kun guutuun qajeelfamoodhaa jedha. Daawud kan jedhamu Daawit keessin bira jedhamu. Suleymaan jechuun Salamoon. Ayyoob jechuun Iyyoob. Yoosef, Muusaa, Haaruun qajeelchinee jirraa jedha. Akka kanatti toltuu hojjettoota mindeessinaa jedha. Jarri kun guutuun toltuu hojjettootaa jedha. Erga sani hoo Zakariyaas keessin jettaniin Yahyaa Yohaannis Cuuphaadha. Iisaa fi Isa Ilyaasiinis ni qajeelchinee jedha. Sigaltee Iisaa ka jedhamu Yesuus keessin jettaniin Ilyaas ammoo Ilyaasima ni qajeelchine hundinuu gaggaarii irraa jedha jarri kun. Erga sani hoo Ismaa'il keessin jettan Yesaa Elsaa'i keessin jettan Yuunusii fi sigaltee Yuunusii fi Luuxiinis qajeelchine hundayyuu aalamarra caalchifnee jedha. Jarri kun warra aalamarratti caalchifamanii jedha. Abbootii isaanii, ilmaan isaanii fi obboleewwan isaanii irraas qajeelchine isaan fille gara karaa qajeelaa isaan qajeelchinee jirraa jedha. Jarri kun guutuu isaanii karaa qajeeloo irra jiruu jedha. San boodaanoo kun qajeelloo rabbiiti. Gabroota isaa irraa nama fedhe isaan qajeelcha. Odoo isaan qindeessanii jechuun usuna wajjii waan biraa waaqessanii silaa wanti isaa dalagaa turan isaan jalaa badaa jedhe. San boodaanoo maal jedhe achi booda itti fufee isaan warra rabbiin qajeelcheedha. Rabbiin qajeelcheedha. Qajeelfama isaanii hordofi jedhan nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam. Mee akka ati yaaddutti jechuudha. Jarri kuni faarfamoodha. Nabiyyoota 18 dubbadde amma ka saba Israa'el jira, ka saba Israa'el illee ta'in jira. Jarri kun guutuun nabiyyoota kana guutuun qajeelfamoodha. Qajeeloodha jedhee dubbata. Seexanni akkana nabiyyoota faarsetteeti yaaddaate akka mataa kan keetiitti. Fakkeessuudhaaf gochuu danda'a eeyyee. Fakkeessuudhaaf jechuun kan maal jechuudha? Maal fakkeessuudhaaf? Fakkeessuudhaaf maal godha? Ustaz jara tokko dhiifama wajjin. Inni kun gaaffii gaafachuu dhufe moo mormiidhaaf dhufe? Nan galyaanis. Yaada saadha Gaaffiis ta'e mormiis ta'e maal mee yeroo takka falmataa dhiisime. Falmataa dhiise yeroo takka. Maal falmeessuudhaaf maal fakkeessuudhaaf maal fakkeessuudhaaf akkana godheme? Akka ati yaaddutti jechuudha. Akkuma ati yaaddu ibsime. fakkeessuudhaaf kanan jedhee Qur'aanni jannatatti waan sin galchineefidha. Xiqqoo siidhaa fagoodha jechuudha tole. Akkasiin jedhani Quraanni jannata akkaataa seenan barsiisa ka jettu Quraanni hin barsiisa. Okay, Quraanni ni barsiisa jannata akka seenan. Waadaan nuuf galeetiin jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Waadaan nuuf galee jira karaa jannata seenanii. Tanarratti dubbachuu dandeenya maal hojjettee seentaati jannata? Hujii gaggaarii hujii karaa nabiyyootaatiin dhufe. Amantiidhaa fi hujiidhaan seenan jannata. Amantiidha dura dursoodha erga sani ammoo hujii salaata sooma qabeenya kan kee irraa miskiinaaf waa kennuu hajjii gochuu seegaltee hujiilee kan jedhamu isa kana waan gaarii dubbachuu waan hamaa irraa goruu sagaagalummaa dhiisuu dhala dhiisuu wantoota akkana kanneen. Wanna kana keessaa wanta hojjette qabdaatam. Salaata ni salaata amma duratti iyyuu salaatee ka'ee miti isaa? Hayyee kanaaf jannata ni galtaare. Ni galee akkana duunaan ni galee kan shakkii godhattaasa? Maali akkanatti duugee ni shakkitama? Maal ati eessa beektaa akkati duutu? Ati ni beektamoo isaa? Ragaan alaaddu kaasammaatiif isa dubbattiif ragaan alaaddu. Gaafa du'an akkatti du'anii fi akkaataa itti du'anii fi maal irratti akka du'an nam tokko ka beeku hin jiru. Si galtee anarraa gaafachuu jira too taate akka kanatti akka muslima ta'e kanatti duunaan jannata seena. Laakiin ammoo karaarraa maqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haa tiksuuti. Kiristaana haa ta'u maal ta'u waan biraa taanaan ammoo ibidda seena akkasitti qabadhu jabeessi. Namni tokko hojiidhaan jannatatti gala kan jedhu ragaan alaaddu walii gallaan jedhe. Okay. Isa kana akkasitti dubbadhu malee ati mataadhaan hin haasa'iin goobazii koo. Okay? Mataadhaan hin haasa. Yoo mataadhaan haasa mataa nama socho'asii galte. Miilaan dubbadduure? La mataadhaan haasa'in ragaadhaan haasa'isiin jechuu jira malee. Afaan Oromoon beektu moo? Yeesiin gaafadde kaan ragaa maaliin sii kenna? Ragaa kan naa kennu sidha. Xiqqoo siidha fagoo jirta goba akkasinatti haasa'in tole
Yoo akkasnatti haasofte jala si buusaati. Akkasnatti naasayin nagaan suuta hidhiti natti haasayi. Waan sodaattuuf buufuu Namni asirra jiru kun dandeessa. nama xixiqqaadhaa miti nama Rakkoon gurguddaadha. qabu. Asirra na Sodaa miti tuffistee na buusa nama waan baalagee gad buusa malee. Laa sodaa miti goba jiikoo. Suuta ittee waan atta haasofte suuta hidhee siif galcha. Laakiin san bira dabartee yoo akka tasaa injee qawmaama jettee tirfi haasofte tirfi mana kanarratti haasa'anii bakka biraatti haasa'an malee. tirfii gaafa jettu fakkeenyaaf. Yaa jara keenya mucaan maal ta'e sana nagoma qabdaati. Naafi dishaa ta'u rakkoon qaba. Nagoma qabdaa mi'ati suuta hidhiiti haasa'e malee. Tole maal jedhaa? Suuraa lammaffaadha ayata 123 irraa. Suuraa afuraffaadha ayata 123 irraa kaasee si dubbisa. Hawwii keessanii fi hawwii abbootii kitaabaatiin hin taane jedha. Jechuun waan isa akka isin hawwitanii fi akka warri musliman taane akka warri kiristaanaa fi yahudaadha ta'e san akka isaan hawwanii miti jedha. Namni hamtuu hojjetee isaan mindeeffama rabbii gaditti jaalallee fi gargaaraas isaaf hin jiru jedhee dubbate maal jedhe achi boodaan dhiiraa fi dhalaa irraa namni mu'mina ta'ee mu'mina jechuun nama amantii qabu ta'ee jechuudha. Yoo ingiliffaa qabaatte arguu jirtaa miti isaa arguu jirtaa miti isaa and is a true believer yoo dhugumaan amane in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala muslima yoo ta'e jechuudha. Tokkichummaa rabbiitti yoo amaneetiin jedhe ergasani ammoo hujii gaggaarii yoo hojjete jechuudha. Mu'mina ta'ee hujii gaggaarii yoo hojjete tokkichummaa rabbiitti amanee hujii gaggaarii yoo hojjete isaan sun jannata seenuu jedhe. Namoonni akkanaa kunniin dhiiraaf dhalaa irraallee haa ta'u namni amantii qabaatee mu'mina ta'ee hujii gaggaarii hojjete isaan sun jannata seenuu jedha. Arguu jirtaa miti ree? Itti fufii dubbiseeyye. Hanga tuqaa timiraas hin miidhamanuu jedha. Tuqaa timiraa jechuun caafii muka timiraa irratti waan timira yoo nyaattee beektee waan xiqqoo siidhaa waan jira. Akkasillee miidhama wama xiqqoollee miidhaman jarri sunniin jedha. Hayyee qur'aana keessan irraa hundi keessan iyyuu azaaba seentan malee hin haftan kan jedhu ragaa yoon sii kennee akkam goota. Eenyu akkasiin jedhe? Qur'aana keessan. Hin jedhu quraanni akkasiin jedhu. Ragaa si laadhu. Ragaa naa laadhu. Na guddisi. Si guddisee jira. Ya Allah, ya khaliqal kauni wa ya gathahu. Malik dare? إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا response to it. However, the people of paradise will not be harmed thereby. Bilbila tuuf kutee isaa mucaa. Yaa jara kana difratii jaraadha ajaa'iba bara. Waan harkaan qabnetti jarri daffaariidha ofirraa haasa'a lagoma. Muslimni akkasitti naasa'u bara. Rabbiin sodaata wallahi muslimni. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaa rabbi faaruun kan keeti. Amantii kiristaanaa irraa callisee akkasitti naasa muslimni.
waan beeku qofarraa haasa'u. Yee akkasiif ni haasa'u. Sabboontu ta'etu jirta ta'a mucayyoo ta'a walitti garagaltanii dhaabbattan sun hin baate. Erga deemte maal sii godha? Nama qabuu hin danda'u tiiktookii. Okay. Yee kan inni dubbachuu barbaade nagaa alhamdulillah fayyaadha akkamii arsitti arsii koteetu yeroo takkamee waa ibsaa fi uummataaf waa ibsaa. Kan inni dubbachuu barbaade silaa bakka wannaa kana suuraa 1971 ka jedhu kana isinirraa eenyullee ishii seenu malee hinaafuu ka jedhee ittiin dubbatu kun. Isa kana bakka kanatti warri afaan Oromootiin hiikee dogongora qaba bakka kanatti. Dogongora hama akkanatti ni hiikamu silaa ibsa takka ibsanii dubbachuu qaban malee. Afaan Ingiliishiitiin ammoo hundi isaatu akkasiidhaa miti kan inni jedhu. Fakkeenyaaf amma kunii Muhsin Khan arguu jirtanii there is not one of you but will pass over it jechuuni hell ka jedhu kana or hell jechuuni irra dabru malee jechuudha. Ibidda jaa namni firdoos seenuudhaaf jannata seenuudhaaf ibidda jaa namirra dabreetiin deema. Siraaxaan dabran jechuudha. Keessa gad seenanii keessatti gubataa osoo hin taane ammas ammoo Sahih International arguu jirtanii and there is none of you except he will come to it jedheetiin dubbata. Eenyullee isinirraa ka irra dhufne isii irra dhufu malee tokkollee hin hafuu jedheetiin dubbata. Akkana jechuun hiikni isaa wagguu dubbatu arguu jirtanii miti isaa irra dabruudha jedheetiin dubbata karaan. Ibidda jahannamtu dura jannata dura wajjira waan ta'eef irra dabruudha. Irra dabraniitiin garas cehuudha jechuudha. Irra dabraniitiin garas cehuudha. Sawwajjinu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? Erga irra dhufanii ammoo jedha ibidda jahannamirra erga dhufanii ammoo sana booda warra Rabbiin sodaatan nagaa baafnaa jedhee dubbata. Sana booda warra Rabbiin sodaatan ragaa baafnaa jedha. Warra miidhaa hojjetan ammoo ishee keessatti jilbiifatu taasifnee isaan dhiifnaa jedha. Warra Rabbiin sodaatan nagaa ragaa baafnaa jedha. Isaan nagaa baan ibiddi isaan hin tuqtu jechuudha. Arguu jirtanii miti isaan ibiddi isaan hin tuqtu jechuudha. Aata biraa irratti ammas ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhee akka dubbatu isiniif banaa. سورة الأنبياء تمر الرتي يجود سورة الأنبياء أيوة تمر الرتي ما جد رب سبحانه وتعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين تشدرا أيوة لا إله إلا الله ما جد لقمت جدا ورّا نؤر ملكي سانف دبرتي إسانسون إشيء رافقه فمودا warri milkaawan isaan sun ishee irraa fageeffamuudha. Ibidda jahannamirraa jechuudha. Okay. Sagalee ishee hin dhagaanuu jedha. Sagalee ishee hin dhagaanu. Warri milkaawan. Isaanis waan lubbuun isaanii jaallattu keessatti hafoodhaa jedheetiin dubbata. Guyyaa qiyaamaa naasuun guddaan isaan hin gaddisiisu. Maleekonnis isaan qunnamuun kun guyyaa keessan kan waadaa isiniif galamaa tureedha jedhuunii jedheetiin dubbata. Isinii galtee guyyaa kana keessa sagalee jahannamiyyuun dhagaan jea Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Hin dhagaamu isaa sagaleen kiyya? Sagaleen kiyya? Warri jalaan dhageessanii? Warri jalaan dhageessan isaa? Wanni dhageessan akkas. Kan biraadha amma kan inni dubbate kana. Sirri dhagaama. Aywa. Asirra hin jiruufi malee silaa osoo jawwaala amma harkaa qabu kana irra taate silaa sirriitti isiniif hiikaayyuu. Waliigalatti alaa kulaan isa kana isiniin jechuudhaaf akka isaan jedhan sanidhaa miti. Akka isinii ijoolleen kiristaanaallee wamaa paasterii fi wamaa humni kunniin isiniin jedhu san qabattanii deemu osoo hin taane gad jedhaati dubbisaa. Hiika garagaraadha Qur'aana wayita isin dubbannu hiika garagaraa jibba qofaan hin deemina jibbi wamaan fayyaduuti jibba qofaan hin deemina nuti bar wagguu macaafa keessan isiniif nu bar hiika keessaa kamtu irra caala jennee isiniif hinna akka isin amantaniif isin ammoo usuu dandeessanii Qur'aana kan namni dogongoree isiniif hiiku usuu jiraate hiika dogongoraa barbaaddan garaagarummaa qabna alhamdulillah garaagarummaa qabna bar
alhamdulillah nuti yeroo isaan akka tasaa hiikni tokko yoon ta'iniif macaafa ingiliffatti deebi'aa hibruu bira dhaqaa giriikii bira dhaqaa isaaniif finna sini galtee akka isaan macaafa ofirraa hin shakkine jechuun hundi isaatti dhaqneeti hundi isaa irraa baasuudhaaf yaala isaan ammoo osoo danda'an hiikni dogongoraa osoo jiraate dogongora jala deemuu barbaadan dogongora akkas isan jala deemuu barbaadan jibbi wamaa isiniin godhu yaa joo jibbi wama takka isiniin fayyadu karaa jibbaatiin osoo hin taane kan deemuu qabdan isin karaa beekumsaatiin osoo deemtanii irra fayyitan fayyinni karaa sanii rabbi isin haa qajeelchu ayyee arsii koo ka jettu dubbadhu amma hiike isa kana ibseetiin hin jira. Arsii dubbadhu. Dubbachaa irraa sagaleen hin jiru. Amma ni jira dubbadhu. Nagaa wantanii akkam? Naga jirra alhamdulillah akkam nagumaa meeti. Isa galata rabbii. Baga jiraatte hayyee maaltu jira gaaffii qabdaa? In qaba sa'aatii sina waan gaafachuu fedhu ijoolleen keenya in mormanii osoo siisaa waliin mormitan sa'aatiin keenyallee dhabamee faan deeman jettanii. Waanuma ijaan argan mormanii akkam goona dee rabbitu akkan isaan godhe. Maali isaanitti osoo mul'ifnu waan ijaan argan mormanii. Macaafa irraa haa ta'u quraana irraa haa ta'uuti hin dadhabne kanneen maaliif jennaa bakka feete ati fideef wama ijaan argan kana morman. Namni waan ijaan argu akkamiin mormasa? Dhugaa otoo ijaan argan mormanii. Ijoolleen Macaafa irraa haa ta'u. ijoolleen shamarranii gaafatan tura namaa galaayyuu ijoolleen keenya otoo akkatti argan karaa irraa goru maal akka ta'e hin beekan. Osoo maal sidaallee akkasuma karaa waan namaaf hin galle haasawaa waan gaafatan hin beekan waan dubbatan hin beekan jibba qofaan ta'e amma ka duratti sun osoo ani kun akkana jedhee tokko tokko itti agarsiisu hin mala naan jedha subhaanallah. Inuma rakkanne rabbi agartuu haa kennuuf gurra dhageettii isaa kennuuf. Amma lafaa ka'ee ani macaafarra dhaqeetiin macaafni kun sheexana barreesse ta'uu mala jedha ammaan. Daliseetu maal? Raashin jechuun dandeessanii gini akkamitti akka namni hubatu nuun galuu dide malee. Gurri akkuma dhaga'u jiranitti fakkaata. Gaaffii qabda amma? Gaaffii xiqqoo wayii qaba. Okay, gaafadhu. Akka amantaa musliimaa maatiitti fakkeenya dubartiin tokko meekaappii dibachuu chaappisi wal qabatee eeyyamamaadha moo eeyyamamaa miti? Wallahi daakuu jarallee yoo lixxe rakkoon qabu yoo mana keessatti taate. Mana keessa daakuullee dibattee yoo oolte yoo barbaadde isiin qalama guutuu kamanaallee ofittaa dibdu. Akka barbaadde waan isiin miidhu yoon ta'ini mana keessatti daakuullee ofittaa dibdu yoo barbaadde qalamallee ofitti aga barbaadde ofittaa dibdu yoo barbaadde. Salaatu manni isiin waan salaataa wudu'a dhoowwuun ta'in waan miidhaa sirra gaggeessuun ta'in mana keessatti abbaa warraa isii biratti haa bashannantu rakkoon qabu. Akka abbaa warraa isii jaalatu yoo abbaa warraa isii jedheen ammoo akka abbaa warraa isii jedheen haa taatu. Garuu ala keessatti ammoo namaaf babbareeddee ofuma midhaaksitee hidhii diimessitee harkallee waa itti goggootee sibiila kilkil godhaa akka dhiirri gara isii butamu gochuun dhoowwamaadha malee. Dhiira ufitti butuudhaaf jecha akkas wanna jechuun dhoowwamaadha. Ala baatee akkasitti wanna jechuun. Okay. Akka amantaa keessanii kanatti jettee ijoollee irraan hin dhagahee innaan rakkoo hin qabu dibachuudhaaf jedhan kan qeensaallee haa ta'u barreeffachuullee haa ta'u. Qalamni immoo fayyamamaadhaa miti jedhan isa qeensa dibatan san. Innaa eeyyamee akkamitti qalama dhoorge? Laa salaataa fi suni salaataa beektee qeensatti hogguu dibatanii qalamiin yeroo dhiigni irra jiru malee dubartii yeroo dhiigni irra jiru dibachuu dandeessi laakiin yeroo dhiigni irra hin jirre ammoo salaata dhoowwa bishaan akka hin geenye dhoowwa gara qaamaatitti. Bishaan qalamiin fufurdaan sun jechuudha. Qalamiin fufurdaa jiraami qalamiin gosa qabanatti fakkaata. Qalamiin fufurdaa akka bishaan dhoowwusan yoo taate qalamii sanii yeroo salaata qabdu dibachuun hin ta'u. Yeroo salaata hin qabne immoo haa dibattu rakkoon qabdu. Maal sa'aatiin dibachaa ofirraa balleessanii eega dhorgaman dibanni argamu?
لا قوتو دوّمان جرم واني دوّمو في متان كلامة دوّما دامتي بر كلامني دوّما سنتاني صلاة في صلاة وداتا مقام قوتو بشان نكبو قبو اوكي كلامني وقودي بتمو بشان نكبو ندندو جلسا كلامني ففردان سنجتشونا ميكا بيراميد كلامك وبدي بتنسان بانتا ميتي kami kapi nadi ni berapa tu? ايوه كلامك كباسا نمو بشان نكبو ندندو بكسان kalama bishaan dhaqqabsiisuu taate rakkoo miti waan hahaphii waan qaama akka bishaan dhaqqabne waan bishaan akka dhaqqabne dhoowwine yoo taate rakkoodhaa miti waan qaamatti akka bishaan dhaqqabu dhoowwu yoo taate ammoo inni sun dhoowwamaadha salaataaf jecha. Wanni ittiin bareedan baay'ee jira kana maal qalama dibachuu wayi dirqama taate miti qalama zamanni kana dhufe malee zamana kana Afrikaan fidde malee kun dhiifameeyyuu jira amma. Amma zamana kana dubartiin kunoo qeensa tokko fidanii jiranii mi qeensa gubbaadhaan godhatan tokko. Isa san godhatanii mana keessa san godhadhuutii deemi dhedheeraa tokko ittiin cirtaayyuu namtichi yoo si dubbate. Gaarii miti inni kumaa isaatiin. Inni sanuyyuu bari ijoolleen iddoo argama jedhanii ani nan argee garuu maal akka ta'e naan galle. Inni nuyyuu hayyamamaadhaa miti jedhu. La. Wannaan babbareedumaaf yoo taate suni waan isii miidhu yoo hin ta'ini waan miidhaa qabu yoo hin ta'in dhoowwamaadhaa miti mana keessa jechuudha. Garuu ala keessa dhiira biraatii fi bareechifachuun dhoowwamaadha malee. Isa wanti godhatu isa namni godhate mana keessaa wayi godhatamaa ala keessaaf dibatanii isa sanillee kaasanii. La islaamummaa keessa kun dhoowwamaadha ala keessaaf hin dibatan abbaa warraa kan keetii babbareechifatta malee akkasitti faallaadhaasa dubbiin. Abbaa warraatiif babbareechifatan malee ala keessa eenyu si halaaluuf babbareechifata. Ala keessa kan hayyamamu qaama kan kee babbareechisu sun taane uffata kan kee babbareechisu. Uffata kan kee bareedaa uffadhu deemi sin dhoowwitu. Garuu qaama kan keetitti shittoo dibdee qaama kan kee babbareechiftee mul'isaan deemtu malee. Uffatti babbareedaa rakkoon qabdu. Uffata babbareedaa uffadhu deemi. Uffata babbareedaa cululuqaa hariirallee yoo barbaadde hariirillee si fayyamamaa uffata maal fakkaatu widdiillee yoo taate bitadhuutii deemi yoo dandeettii kan keessi bira ga'e. Uffata mul'isi malee qaama kan kee mul'isaa deemuun dhoowwamaadha. Si galtee akkasi qaama kan kee maaliif mul'iftasaa alatti abbaa warraatiif maal tofaree yoo dargaggeessi ilaalaa oolee a'uudhu billaahi. Waan namni ijaallalaatiin oole nyaachuun nama jibbisiisa si galtee namtichi maal argataree wama takkoo itti nafneetiin tala namni budaadhaan fixeeti ijaallalaa oolee muuziyyuu beektee ka qolli irraa mulqameetiin jedhe bar kamichiin dhoofte kana nyaachuun das naman jedhu abbaa warraatiin maal taferee namni biraa dargaggeessa biraatiin laalaa oole. Yeroo gabbaatu ijoolleen gariini diddibattee saatii meeqa fixxee urgooftee ergasanii caammaa kana hagam ga'u kana uffattee ergasanii ammoo laal qaama ofiidhaa kana wirwir godhaatiin rifeensallee kan hin qabnellee qaxxalattee ergasanii babbareechitee gabbaate. Yeroo mana galtu ammoo abbaa warraa alaan dhufne akka waan daakuu jala lixxee daakuu keessaa ol baateeti laal. Kushiinaa keessaa akkuma gabbaateen laal daalatti matanaatu isa eega. Kuni waan ta'uudhaa miti si galtee daalatti akka waan daakuu keessaa ol baateetti daddaalachattee akka ijji namaan argine fuuraan irra gadi fuula isii kanarra fuuraan jira harkisiidhaa lixiidhaan jira akkasumallee luyitiisiidhaa maalii walitti makame daaraadha akkasi dhaabbatti nama foo jechuudha. Akkasii miti silaa faallaadha kun yeroo abbaan warraa galu babbareechifadhu eege yeroo ammoo ala baatu gubbaadhaan si galtee gubbaa kan kee uffata babbareedaa uffadhu qaama kan kee amma mul'isaan deemi. Akka dhiirri argisi argaatiin deemu akkas hin ta'in faallaadha. Akka faallaan dalagani abbaa warraa kan keeti wanni si fuudhee fi si wajji sitti qanani'uudhaaf si wajjin jiraachuudhaaf gammachuudhaaf si wajjin jiraachuuf yeroo ati bareeddu si arguudhaaf akkasii bara. Isaaf babbareechifadhu malee alaaf hin babbareechifattee ofii qaama kan kee babbareechisiin uffata barbaadde ammoo uffadhu homaa rakkoon qabu ala keessa. Uffata babbareedaalee uffatti rakkoon qabdu. Laakiin uffata qaama kan kee wasaaf uffata qaama kan kee mul'ifate malee akkas. Ammallee ana gaafii kanatti kadeessa gaafii wayii irra gaafii sabboontu mucaa hojjetu kana gaafate gaafii isa irra osoo gaafachuu barbaadu xiqqoo biizii ta'een ani irraa bahin jettanii akka maddaa musulii maatiitti
Dhiira tokkoo fi dubartii afurii maaf eeyyame? Fakkeenya dubartiin takka heerumtee waggaa haatee lammaffaa deebitee heerumuu fi akkuma aadaa Oromootitti gursummeetti yookiin heerumtee baatee jedhan. Inni immoo afurii miti achi olillee fuudhuu ni danda'a. Maaliif afurii eeyyameef? Amantaa keessan keessatti dirqama kunis waan Rabbiin dubbate moo waan Nabi Muhammad